Akkam jirtu hordoftoota Orokids Akaadaamii har'a barnoota hawaasaa kutaa 8ffaa boqonnaa 4 qabannee dhiyaanneerra. Boqonnaan 4 maalirratti xiyyeeffata? Seenaa addunyaa ammayyaa fi bara jalqabbii isaa jedha. Addunyaan nuti amma keessa jirru addunyaa amma ayyoomtedha. Yookiin addunyaa teekinooloojiin saffisaan keessatti guddataa jiru waan ta'eef addunyaa ammayyaa jenna. Addunyaan ammayyaa jennu yookiin yoom jalqabe, akkamitti jalqabe, maaliif jalqabe ka jedhan gara gadiitti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma jedhu seensarratti kutaa torbaffaatti qaroomaan Awurooppaa, Eeshiyaa fi Afrikaa durii hubattee jirtaadha. Qaroomii Awurooppaa maal akka ta'e, kan Eeshiyaa maal akka ta'e fi kan Afrikaa kutaa torbarratti barattanii jirtu jechuudha. Dabalataanis ka'umsa babal'ina amantii kiristaanaa fi islaamaas hubattanii jirtu jechuudha. Maddi ka'umsa amantii kiristaanaa eessa ture? Kan amantii musliimaa kan jedhu, akkasumas bara giddu galeessaa keessa mootummoota humnaan babal'ataa turan kanneen akka Beezaantaayinii adda baafattee jirta jechuudha. Kutaa torba keessatti baratte keessatti amma asitti kan nuti barannu haala addunyaa ammayyaa keessa seenaa abuurraa ji'oogiraafiyaa gurguddaa fi bara jalqabbii isaa yookiin haaraa itti madde yookiin reenesaans ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kutaa kana keessatti akkasumas haaromsaa fi sochii faallaa haaromsaa fidan haalaan qaaceffamanii waan jiraniif isaaniin waliin ka ilaallu ta'a. Gara afur tuqaa tokkotti yogguu dabarru abuurraa ji'oogiraafiyaa gurguddoo ka jedhudha kan nuti argannu jechuudha. Abuurraan ji'oogiraafiyaa gurguddoo irreen jennu kun maalidha isaan jedhu akka gadii kanatti ka ilaallu yoo ta'u, abuurraan ji'oogiraafiyaa jalqabuun eegalamuu bara ammayyaatiif daandii kan saaqee fi hawaasa addunyaa kan wal qunnamsiisedha jechuudha. Abuurraa ji'oogiraafiyaa yookiin immoo bakka jireenya ardiilee yookiin lafoota balbal'isuu qabachuun kun akka namooti wal qunnaman yookiin akka addunyaa wal qunnamu ka dandeessisedha jechuudha. Baroota dheeraaf Awurooppaa fi hawaasi addunyaa ardii biroo keessa jiraatan daandii lafaarra wal qunnamaa turan jechuudha. Baroota hin qaroomiin duratti maaliin namooti wal qunnamu? Lafoo deemuudhaan yookiin miilaan deemuudhaan wal qunnamaatii turan jechuudha. Daldalooti Awurooppaa hanga baha giddu galeessaa walakkaa kibba baha Eeshiyaa geejjiba aadaa fayyadamuun imalaa turanii jiru jechuudha. Geejjiba aadaa kanneen jennu yogguu bishaan ce'uu barbaadan bidiruu namtolchee yookiin mukoota walitti hidhuudhaan bifa yookiin mukoota soofuudhaan bidiruu fakkeessuun akka bidiruutti irra deemaa turanii haala kanaan yeroo dheeraa isaan fudhataa ture jechuudha. Bakkaa bakkatti wal qunnamuun inni kun ka durii keessattidha jechuudha. Imalli kun hangam ulfaataa ta'us rakkoo hawaas diinagdee fi siyaasaa haala kanaan hiikaa ture jira jechuudha. Namooti nuffine dadhabne osoo hin jedhiin bakkoota hedduu haala kanaan deemaatii turanii jechuudha. Inni adda biraan haa ta'u malee jaarraa 11ffaa irraa eegalee wal dhabdeen Awurooppaa Otomaan Turkii gidduutti cimaa waan tureef daandiin lafa irraa gara Eeshiyaa geessu cufamuu danda'eera jechuudha. Bara duriitti yookiin jaarraa 11ffaa keessatti Awurooppaa keessa Awurooppaanonni baay'ee beekamoo fi Otomaan Turkoonnis immoo bal'inaan gidduu waan turaniif yookiin immoo ardii Eeshiyaa fi Awurooppaa gidduu waan turaniif achi gidduutti daandiin sun cufamuudhaan wal dhabdeen uumameetii ture jechuudha. Waldhabdeen kunis waraana bara 1990 keessa jalqabee hanga bara 1270 keessa kan adeemsifamedha jechuudha. Baroota kana gidduutti ka geeffamedha jechuudha. Almost waggoota 100 oliif ka ture jechuudha. Waraanni kun garee amantii kiristaanaa waan hin hirmaachisneef waraana qaxxaamuraa yookiin Crusade War jedhamuun beekame jechuudha. Warreen amantaa kiristaanaa hin hirmaachisiin waraana turedha jechuudha. Haaluma kanaan sababa daandiin gara bahaa deemuu cufameef warri Awurooppaa fedhii daldalaa, siyaasaa fi ji'oogiraafiyaa guuttachuuf filannoo biroo barbaaduu jalqaban jechuudha. Akkaataa ittiin daldala sana gaggeessan yookiin immoo kan daandiin Otomaanotaa waan cufameef yookiin Eeshiyaa fi Awurooppaa wal qunnamuu hin dandeenyeef fala biraa barbaaduutti deemanii jechuudha. Bifuma kanaan kallattii jijjiiruu yookiin daandii jijjiiruun barbaachisaa ta'ee waan argameef gara lixaatti abuuruu jalqaban yookiin imaluu jalqaban jechuudha. Haaluma kanaan dooniiwwan qilleensaan dhiibaman fayyadamuun Awurooppaa lixaa irraa gara Afrikaa lixaatti deemsa taasisuu eegalan jechuudha. Maal fayyadamuun? Dooniiwwan qilleensaan dhiibaman yookiin immoo bubbeedhaan akka dhiibaman akka ta'utti dooniiwwan tolfaman kan bidiruu irratti bakka adda addaatti arguu dandeessu. Bidiruu irratti muka asii ol dheeratee jiru irratti
kan tolfameen yookiin immoo qilleensi akka isa dhiibu taasisuudhaan bidiruuwwan sun motora tokko malee harkaan dhiibamuu fi qilleensaan dhiibamuudhaan gara Afrikaa lixaatti imala taasisaa turan jechuudha. Suuta suutaanis abuurtonni Poorchugaalii fi Ispeenii hanga kibba Afrikaatti yabala bishaan irraa taasisaniiru jechuudha. Maal eessaa kaasanii Poorchugaalii fi Ispeen irraa kaasuun gara Afrikaa kibbaatti, Awurooppaa irraa kaasuun gara caafii yookiin immoo fiixee Afrikaatti dhufaa turan yookiin Afrikaa kibbaatti abuuraa turan jechuudha. Fakkeenyaaf bara 1488 Barteeloomeew Deez fiixee Afrikaa kibbaa yoo ga'u, Vaaskoo da Gaamaan immoo bara 1498 Hindii ga'ee jira jechuudha. Namooti kun Awurooppaa irraa ka'uun kan isaan abuuruu eegalanii akkuma amma isinitti hime bara 1488 Barteeloomeew Deez nami jedhamu kun Afrikaa kibbaa yoo ga'ee jechuudha Awurooppaa irraa ka'uudhaan. Vaaskoo da Gaamaan immoo Awurooppaa irraa ka'uun bara 1498tti biyya Hindii jedhamu kana ga'ee jechuudha. Bara 1492 Kiristoofer Kolombos ardii duraan hin beekamne yookiin ardii haarawaa Ameerikaa qubatee jechuudha. Ardii haarawaa argatee jechuudha. Eenyuun argate? Ameerikaa argatee jechuudha. Bara 1519 hanga bara 1522tti immoo namichi Ferdinaand Maajilaan jedhamu addunyaa yeroo jalqabaaf naanna'e jechuudha. Addunyaa amma arginu kana kaartaa addunyaa amma beeknu kanarra guutummaa namni yeroo jalqabaatiif naanna'e Ferdinaand Maajilaan jenna. Nami ardii Ameerikaa argate yookiin immoo ardii haaraa jedhamuun ka beekamtu ka argate immoo Kiristoofer Kolombos nama jennudha. Ardii isaa argate ardii haarawaa yookiin ardii Ameerikaa argate jechuudha bara 1942tti. Imalli Ferdinaand Maajilaan kun yeroo jalqabaaf ardiin korboo daanaa korboo qabaachuu ishee kan mirkaneessedha jechuudha. Yeroo jalqabaaf daanaa maalii akka isheen qabaattu adda baasee daanaa korboo akka isheen qabdu kan mirkaneessedha jechuudha imalli isaa kun. Warri Awurooppaa galaana irra yabaluu bara durii irraa jalqabanii yaalaa turaniiru jechuudha. Awurooppaanoti galaana irra bakka hedduu deemuudhaaf yaalii hedduu taasisaa turanii baroota abuurraa ji'oogiraafiyawaa keessa garuu dagaaginni qaroomnaan adda dhiifama. Garuu dagaaginni qaroomman adda addaa kan akka argannoo koompaasii, kaartaa fayyadamuu fi dooniiwwan ammayyaa hojjetamuun imala kana saffisiisee jira jechuudha. Kanneen kunniin jijjiirama kaartaa addunyaa yookiin immoo argannoo haaraa ta'anii kanneen qabaman kanneen amma kaasni kana jechuudha. Maal koompaasii kan jennu kana argannoo haaraa ture. Kaartaan argannoo haaraa ammayyeessuuf yookiin immoo imala dooniirraa yookiin imala lafoorraa ammayyeessuu keessatti ga'ee olaanaa akka qabuu fi dooniiwwan illee haarawaa deemuun jijjiirama ammayyaa akka jennu kana yookiin qaroomina ammayyaa kana fiduu keessatti saffisiise yookiin ariitii guddaa akka uumedha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun fooyya'insaa fi jijjiiramni guddina diinagdee jaarraa 16ffaa abuurraa ji'oogiraafawaa kana bu'a qabeessa taasiseera jechuudha. Biyyoonni abuurraa ji'oogiraafawaa kanaan milkaa'an keessa biyyoota kanneen akka Poorchugaal maqaa eeruu dandeenya jechuudha. Poorchugaalii fi Ispeen biyyoota eeruu dandeenyudha jechuudha. Sirna yeroo sanatti akka haala gaarii ta'een saffiisa ariifachiisaa ta'een biyyoota guddatan jedhaman yookiin immoo biyyoota yeroo sanatti daldala keessatti sirnaan hirmaataa turan jennee eeruutii dandeenya. Barri abuurraa bu'uuraa siyaas-diinagdee fi hawaasummaa gurguddoo fidee jira jechuudha. Bu'aawwan kanneen keessaa inni ijoon dagaagina diinagdee, walitti hidhaminsi diinagdee biyyoota gidduu akka jiraatuuf dhiibbaa gaarii uumeera yookiin immoo sochii gaarii uumeera jechuudha abuurraan kun. Akkanumaa wal qabatee biyyooti diinagdee isaanii walitti dhufuudhaan akka cimsatan dhiibbaa gaarii uumeera jechuudha. Haala kanaan daandiilee haarawaa fayyadamuun ardiilee kanneen akka Ameerikaa, Afrikaa fi biyyoota baha fagootti argaman irra qubachuun danda'ameera jechuudha. Namooti bakka jireenya isaanii babal'ifataa deemanii ardiiwwan adda addaa keessa qubachuu itti fufanii jechuudha. Warri Awurooppaa biyyoota addunyaa irra qubatan keessaa qabeenya uumamaa hunda to'achuu danda'aniiru jechuudha. Qabeenya uumamaa gabaa irraa barbaadaman ardiilee to'ataman irraa gara Awurooppaa geessuun diinagdee guddaa horataniiru. Biyyoonni Awurooppaas diinagdee kanaan hedduu badhaadhaniiru jechuudha. Diinagdee yeroo sanatti gaggeeffamaa tureen gama siyaasaan immoo daldala garbaa fi sirni koloneeffannaa akka dagaagan taasiseera jechuudha.
kanaan kan hedduu hubamtee fakkeenya akka fudhannu yoo ta'e ardii Ameerikaarraa namooti hedduun bifa gabroonfamuudhaan hojiidhaaf fuudhamanii gara biyyoota Ameerikaatti bal'inaan deemaa turanii keessumaa Kaameruun, Seenegaal, Giinii, Gaanaarraa biyyooti gara sana jiran lixa Afriikaarra jiran gara Ameerikaatti gabrummaan fudhatamaa turanii kanneen kaaba Afriikaaf baha Afriikaarra jiran immoo hedduminaan gara biyyoota Awurooppaa fi biyyoota Hindii yookiin biyyoota alaatti geeffamaa turanii jechuudha. Namooti hedduun daldala kanaan fuudhamanii deemaatii turan. Fakkeenya gabaabaa yoo kaafne fakkeenyaaf kanuma as dhiyootti yaadannu jaarraa 20 keessa kan nuti kaasuutii dandeenyu. Onesimoos Naasiib Asteer Gannoo fa'a namoota daldala garbaan fuudhamanii gara biyyoota Awurooppaa geeffaman keessaa akka fakkeenyaatti kaasuutii dandeenya. Gama siyaasaan daldalli garbaa kun dhiibbaa cimaa uumeera jira. Bifuma kanaan jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessa Ispeenii fi Poorchugaal Ameerikaa kibbaa to'achuun olaantummaa siyaasaaf diinagdee ittiin argatanii jiru jechuudha. Kuni jaarraa 16ffaa keessadha jechuudha. Kan eenyuun to'ataman Ispeenii fi Poorchugaal kan isaan Ameerikaa kibbaa to'achuu danda'anii jechuudha yookiin olaantummaa siyaasaa geggeessuu danda'anii jechuudha. Erga ardiin Ameerikaa argamtee booda yookiin immoo ardiin haarawaa jedhamtu sun erga argamtee booda Ispeenii fi Poorchugaal olaantummaa isaanii irratti beeksisaatii turan yookiin agarsiisaatii turan jechuudha. Biyyoonni akka Poorchugaal, Hoolaandii fi Ingilizii Ispeen hordofuun kibba baha Eeshiyaa fi kibba baha Afrikaa to'ataniiru jechuudha. Biyyoota hedduu haala kanaan to'ataniiru jechuudha. Biyyooti kanneen akka Poorchugaal, Hoolaandii fi Ingilizii nuti jennu jechuudha. Akkuma amma kaartaa kanarraa argaa jirtanitti bakka ka'umsa isaanii as bukkee yookiin Awurooppaa kan jennu ardiin Awurooppaa bakka kanatti kan argamtu yoo ta'u asirraa ka'uudhaan gara Ameerikaa deemanii yookiin Ameerikaa kaabaa fi Ameerikaa kibbaatti imaluudhaan to'achuu yaalaniiru jechuudha. Akka xiyya kanarratti argaa jirtanitti xiyyi diimaan kun kallattii isaan itti abuuruudhaan deemanii to'achuuf yaalanidha jechuudha. Karaa biraa as Awurooppaarraa ka'uudhaan karaa Afrikaa lixa Afrikaa goruudhaan karaa Afrikaa kibbaa goruudhaan dhufanii Eeshiyaas to'achuudhaaf dhiibbaa taasisaa turan yookiin immoo yaalii hedduu taasisaatii turan jechuudha. Haala kanaan daandiilee abuurraa bifa salphaadhaan suura irratti akka argatan kanatti ilaaluu dandeenyeetii jirra. Gaaffii Gilgalaa Furtuqaa tokkodha. Gaaffii armaan gadiif deebii gabaabaa kenneera. Biyyoonni sochii abuurraa ji'oogiraafaa jaarraa 15ffaa fi 16ffaa keessa beekamoo turan lama barreessi jedha. Poorchugaalii fi Ispeeniin barreessuu dandeenya jechuudha. Sochii abuurraa taasifameen Ferdinaand Maajilaan maaliin beekama? Ferdinaand Maajilaan jalqaba irratti maaliin beekama jenneera? Addunyaa naanna'uudhaan beekame jechuudha. Addunyaa keenyatti naanna'uudhaan beekame. Ardiin addunyaa haaraa jedhamuudhaan beekamtu kamii jedha? Ardiin addunyaa haaraa jedhamuun beekamtu ardii Ameerikaadha yookiin ardii haaraa jedhamuun kan beekamtu Ameerikaadha jechuudha. Maaliif haaraa kan jedhamtes erga biyyooti abuurraa cimsanii dhumarratti waan argamteef akkasuma jedhamte. Sochiiwwan abuurraa gurguddoo sadii tarreessi jira. Isaanis argannaawwan koompaasii, kaartaa, doonii fi warreen kun abuurraa keessatti jijjiirama guddaa yookiin saffisa cimaa fiduudhaan gara ammayyummaatti akka deemamu dhiibbaa yookiin kan taasisanidha jechuudha. Gilgala gara Furtuqaa lamaatti yogguu darbinu bara jalqabbii yaada haaraa yookiin riinesaansis haaromsa riiformeeshinii fi sochii faallaa haaromsaa kaawuntar riiformeeshin kan jedhu kan ilaallu ta'a. Lama tokko irratti bara jalqabbii yaada haaraa yookiin riinesaansi kan jennu kun maali, yoom jalqabe, akkamitti jalqabe kan jedhu gabaabinaan waliin ilaalla. Bara qarooman durii keessatti dhalli namaa yaadota haaraa akka diimokiraasii, riippaabilikii, seeraa fi bulchiinsa maddisiisuun itti fayyadamaa akka turan baratanii jirtu jechuudha. Kutaa darbee keessatti yookiin kutaa olii keessa yeroo turtanii keessatti keessattuu qarooman Giriikoo Roomaa durii gad fageenyaan qorachuu itti fayyadamuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Kuni yeroo riinesaansi kan jennu kuni haaluma kanaan xumura jaarraa 14ffaa irraa eegalee sochiin yaada haaraa biyya Xaaliyaanii keessatti jalqabe jechuudha. Riinesaansi yookiin yaada haaraa kan jedhu kun biyya Xaaliyaanii keessatti yaadi isaa dhufe yookiin immoo eegalame jechuudha. Adeemsa gara biyyoota biroottis babal'ate jechuudha. Riinesaansi yookiin immoo yaada haaraa wanti jennu kun haala kanaan babal'ataa dhufe. Walumaa galatti sochiin kun warraaqsa ogummoota adda addaa, yaadota saayinsawaa fi kalaqoota hedduu jaarraa 14ffaa irraa hanga jaarraa 16ffaatti raawwataman of jalatti kan hammatu ture jechuudha.
kalaqoota adda addaa, yaadota haaraa hedduu, ogummaawwan hedduu fi wantoota saayinsawaa hedduu ta'aniif sochiiwwan adda addaa of keessatti hammatee kan raawwatamaa turedha jechuudha. Jaarraa 14ffaadhaa hanga jaarraa 16ffaatti jechuudha. Barri sochii yaadota haaraa amaloota gurguddoo hedduu qabaa jechuudha. Yaadoti haaraa yogguu jennu yookiin reenesaansii yogguu jennu wantoota hedduu of keessaa qaba jechuudha. Isaanis beekumsa dagaagfachuu, sababa amansiisaatti fayyadamuun of jalatti qabata jechuudha. Beekumsa dagaagfannee maal gochuu? Sababa amansiisaatti fayyadamuu fi kanneen biroos of jalatti kan hammatedha jechuudha. Akkasumas mirgaa fi bilisaan yaada ofii ibsachuun qo'annoof qorannoo qarooman durii irratti taasisuu fi gadi fageenyaan yaaduun of gaafachuu fa'aa of keessatti hammata jechuudha. Reenesaansii kan jennu kuni kanneen kana mirga bilisaan yaada keenya ibsannee irra taanaan qo'annoof qorannoon qarooman durii irratti taasifamu gadi fageenyaan geggeeffamaa ta'e irra taanaan reenesaansii kan jennu isaaniin kanadha jechuudha. Dabalataanis afaan dhalootaa fayyadamuun waan addaa uumuu. Afaan dhalootaa fayyadamuun bifa haaraa ta'een waan haaraa ta'e uumuu jechuudha. Barreessuu akkanumas waa'ee dhala namaa irratti qo'annoof qorannoo gadi fageenyaan geggeessuunis amaloota reenesaansii yookiin yaada haaraa isa jedhamu kana kanneen gurguddoo fi murteessoo jedhamanidha jechuudha. Haala kanaan dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti dhimmoota hundaaf sababa amansiisaa ta'e dhiyeessuu qaba jechuudha. Namni maal gochuu qaba? Jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin sochii taasisuu keessatti maal gochuutii qaba? Sababa amansiisaa ta'e dhiyeessuu qaba jechuudha. Waa dalaguudhaaf yookiin raawwachuudhaaf sababa yookiin evidensii kan jennu, keezii kan jennu sirrii ta'e tokko dhiyeessuutii qaba jechuudha. Dhimmoonni sababa ragaa gahaa hin qabne irra deebi'amanii xiinxalamuu qabu. Yaada jedhu kan keessummeessudha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha asitti? Dhimmoonni sababa yookiin ragaa gahaa hin qabne irra deebi'anii akka xiinxalaman yookiin gulaalaman taasisaa jechuudha. Yaadi reenesaansii jennu kun yookiin yaadi haaraa jennu kun kanneen dogoggora ta'an irra deebi'amanii akka gulaalamaniif haala kan mijeessedha. Walumaa galatti baroota yaadni haaraa maddan kana keessatti yookiin reenesaansiin madde keessatti qarooman Giriikoo Roomaa durii hedduun isaanii irra deebi'amanii qoratamanii jiru jechuudha. Warreen kam? Qarooman Giriikoo Roomaan irra deebi'anii maal taasifamanii jiru? Qoratamanii jiru jechuudha. Haaluma kanaan ogummaan akka halluu dibuu fi fakkii kaasuu, ijaarsaa fi uumama qaama namaa irratti qorannoon gadi fageenyaan geggeeffameera jechuudha. Haala kanaan qaroominni yookiin immoo reenesaansii yookiin yaadi haaraan kun dhiibbaa guddaa uume yookiin tajaajila guddaatti kennaatii ture. Dabalataan karaa saayinsawaa fi sababa gahaan dhimmoota adda addaa xiinxaluun gara saayinsawaatti dhufnee jechuudha. Yaada haaraa maddisiisuun waan tokko xiinxaluun irra deebi'anii yaaduun yookiin yaada haaraa fidaa deemuun suni maal gochuutti deebi'e jechuudha. Yaada haaraa yookiin karaa saayinsawaatti geessuu eegale jechuudha. Yaada bilisaan ibsachuu fi barnoota jabeessuun kunis maal ammayyummaa fidaa dhufee jechuudha. Bilisummaan yaada ofii kan ibsannu, barnoota kan jajjabeessinu, dhimmoota yaada haaraa keessatti xiyyeeffannoo itti kennamanii eeramanidha jechuudha. Warreen amma olitti kaafne kuni. Itti fufuudhaan gabatee kana keessatti hayyoota bebbeekamoo bara jalqabbii yaada haaraa keessa dhiibbaa uumaa turan yookiin immoo ga'ee mataa isaatiin ba'ataa turan kan isaan ittiin beekamanii fi biyyi isaanii eessa akka ta'ee fi bara kam gidduutti dhiibbaa akka uumaa turan gabaabinaan kan ilaallu ta'a. Akkuma asirratti argaa jirtan maqaa hayyootaa fakkeenyaaf Daantee Aligiyaarii kan jennu bara 1265 hanga 1321tti nama jiraatee fi nama lammummaa xaaliyaanii qabu, hojii koomeedii fi barreeffamaa nama baay'ee beekamu ture. Deenaatelloo nami jennu bara 1386 1466tti kan jiraate lammii xaaliyaanii yogguu ta'u, ogummaawwan bobbocaa fi ijaarsa adda addaa irratti nama beekamudha. Leonardo da Vinci kan jennu lammii xaaliyaanii kan ta'ee fi fakkii kaasuu kan beekamudha. Fakkeenyaaf Moonaaliizaa kan jennu muuziqaa Alii Birraa irratti inni beektu sagalee jecha Moonaaliizaa jedhu kana maqaadha jechuudha. Nama Leonardo da Vinci jedhamudha kan fakkii kana kan kaase yeroo sanatti. Miikaayil nami jedhamus lammii xaaliyaanii kan ta'e fakkii kaasuun kan beekamuu fi fakkeenyaaf Moosee yookiin Musee kan jennu suura isaa nama kaasedha. Inni adda biraan nami dhiibbaa uumu yookiin bara haaraa keessatti ga'ee isaanii ba'ataa turan keessaa tokko Maartiin Luuter Kingidha.
Maartiin Luuter bara 1547 hanga 1616 nama jiraatee fi lammii Jarmanii ka ta'e kitaaba qulqulluu gara afaan Jarmaniitti ka hiikedha yookiin macaafa qulqulluu amantii kiristaanaa gara afaan Jarmaniitti nama hiikedha. Niikoolaas Koopperniikas namni jedhamu lammii Poolaandii yogguu ta'u yookiin Hoolaandii yogguu ta'u qorannoo hawaa yookiin sirna biiftuu ka qoratee fi qorannoo si'anaaf yookiin ammayyaawaa ammaaf nama yeroo isaatti bu'aa gaarii buusee darbe keessaa isa tokkodha. Inni dabraan Toomaas Muur ka jennu. Toomaas Muur lammii Ingilizii ka ta'ee fi bara 1466 hanga 1533 nama jiraatedha. Barreeffamoota beekama yaada haaraa yaada yookiin yaada Itoophiyaa kan dagaagsee ture jechuudha. Namni Toomaas Muur jennu kun Wiiliyaam Sheekispiir namni kun lammii Ingilizii yogguu ta'u bara isa jiraataa turetti diraamaaf tiyaatira barreessuu keessatti bal'inaan nama beekamu ture jechuudha. Waayikiliif namni jennu fi inni xumuraan lammii Ingilizii ka ta'ee fi kitaaba qulqulluu gara afaan Ingiliffaatti hiikuudhaan nama yeroo sanatti tajaajila kennaa turedha jechuudha. Gara 4.22tti yogguu darbinu bara jalqabbii sochii haaromsaa yookiin riiformeeshin ka jennudha kan nuti ilaallu jechuudha. Inni jalqabaa kan nuti ilaalle riinesaansiidha. Inni amma immoo riiformeeshiniidha yookiin sochii haaromsaa ka jennu kana. Sochiin haaromsaa Awurooppaa lixaa keessatti fooyya'insa amantii fiduuf jaarraa 16ffaa keessa kan jalqabedha jechuudha. Eessatti jalqabe? Awurooppaa lixaa keessatti kan jalqabee fi fooyya'insa amantii fiduuf kan eegalame sochii haaromsaa eegalamedha jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessa yaadonni haaraa jalqaba Awurooppaa keessaa madduun haaromsi ardii Awurooppaa keessatti akka jalqabuuf dhiibbaa taasisee jira jechuudha. Haala kanaan Awurooppaa keessatti riiformeeshiniin kan eegale yookiin haaromsi kan eegale jechuudha. Akka waliigalaatti amantii qofaan osoo hin taane gama hawaasummaa, siyaasaa fi diinagdee duraan turan sadarkaa ol aanaan fooyyessuun amantii yaada haaraa hedduu uummanni yaada haaraa hedduu maddanitti akka fayyadaman taasisee jira jechuudha. Riiformeeshin kan nuti jennu. Sababoonni ka'umsa sochii haaromsaa hedduudha. Isaan keessaa yaada amantii fi mootummaan adda bahuu qabu jedhu isaan ijoodha jechuudha. Asii gidduutti inni kun dhiibbaa uumeetu ture jechuudha. Sochii haaromsaa yookiin riiformeeshin kan jedhu keessatti yaadi amantii fi mootummaan adda bahuu qabu jedhu kun akka yaada tokkotti yookiin immoo dhimma ijoo ajandaa tokkotti kan dhiyaatedha jechuudha. Akkasumas aangoo fi olaantummaan amantii kaatolikii daangaa qabaachuu qaba kan jedhudha. Maaliif inni kun amantiin erga mootummaarra adda ba'e amantiin kaatolikii immoo olaantummaa agarsiisaa ture sana hir'isuutii qaba yookiin immoo daangaa godhachuu qaba olaantummaan amantii kaatolikii kan jedhu kunis yaada xiyyeeffannaa argate ture. Dhimmoota akka gaggeessaan amantii kaatolikii biyya tokkoo dhaabbilee amantii kanaa biyya hundaaf itti gaafatamaa ta'uu hin qabu yaada jedhus ni dabalata jechuudha. Yeroo duriitti amantiin tokko yookiin hoogganaan amantii tokko biyyoota hedduutti itti gaafatama mataa isaatii qaba. Inni kunis hin ta'u yaada jedhutu dhiyaate jechuudha. Riiformeeshin yookiin yaada jedhu sochii eegalame kan kana keessatti jechuudha. Dabalataan bifuma kanaan qabeenya manni amantii kaatolikii daangeffamuu qaba jedhus of jalatti kan hammate ture jechuudha. Maaliif qabeenyoti yookiin amantii kaatolikiin waantolleen to'atamanii jiran daangaa qabaachuu qabu yookiin daangeffamuutii qabu kan jedhus isa ijoo tokko ture jechuudha. Kanaan alattis namni hundi mirgaaf bilisaan yaada amantii deeggaruu yookiin mormuu qabaachuu qaba kan jedhu ofitti hammata jechuudha. Amantiilee kamiyyuu yoo hordofte mirga amantii adda biraa hordofuu ni qabaatta sun eeyyamamuutii qaba yaadi jedhu bal'inaan ka'ee jechuudha. Namni amantii mirga yookiin bilisaan akka deeggaru amantii barbaadu keessa akka seenu fedhii mataa isaatiin waan barbaade keessa seenuu qaba yaadi jedhus kan dhiyaataa turedha jechuudha. Yeroo riiformeeshinii sana keessatti bulchiinsaa fi hojiilee manneen amantii kaatolikii keessaa kan akka gaggeessitoota amantichaa qabeenya horachuu jaallachuu fi safuu eeguu dhiisuun sababa jalqabamuu sochii haaromsaa keessaa isaan duraati jechuudha. Sababa maalii eegale jechuudha sochiin haaromsaa yookiin immoo riiformeeshin jennu hooggantooti amantii kaatolikii hedduun isaanii uummaticha kophaatti dhiisuudhaan ofii isaanii karaa hin milleen qabeenya horachuu jaallachuudhaa fi safuu eeguu dhiisuun isa ijoo ture jechuudha. Walumaa galatti gaggeessitoonni amantii kaatolikii
aangoo seeraan ala fayyadamuun qabeenya kuufachuun ka'umsa sochii haaromsaati jechuudha. Aangoo seeraan ala fayyadamanii qabeenya kuusuun sochiin akka ka'u yookiin mormiin akka isaan irratti ka'u taasiseeti jira jechuudha. Sochiin haaromsaa kun daran kan babal'ate jalqaba jaarraa 16ffaa keessa ture jechuudha. Haaluma kanaan bara 1517 Maartiin Luuter ifaa fi bilisaan amantii haaraa Luuteraniizimii jedhamu hundeesse jechuudha. Eenyutu hundeesse? Maartiin Luuter Kingitu amantii haaraa Luuteraniizim jedhu kana hundeesse jechuudha. Maaliif? Amantii kaatolikirraa adda ba'uudhaaf murteeffate. Maaliif? Dhiibbaan amantii kaatolikii keessa jiru, saamichi hooggantoota amantichaan achi keessa jiru waan isa yaaddesseef riinformeeshinii kana uumuudhaan yookiin immoo sosochii haaraa kanaan sosochii haaromsaa kanaan amantii haaraa kana uumeetii jira jechuudha. Jaarraa bara 1517tti sochii kana keessatti Maartiin Luuter seerota kitaaba qulqulluu keessa jiran fayyadamuun gara afaan Jarmanitti hiikee jechuudha. Yeroo sanatti Joon Kalviin amantii kiristaanaa Kalviinistii jedhamu dhaabuun barnoota amantichaa babal'isuu jalqabe jechuudha. Inni kun immoo nama adda biraadha jechuudha. Inni kun immoo amantii adda biraa Kalviinist jedhamu hundeessee jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun bara 1558 hanga 1603tti giiftiin Ingilizii Elizaabeet damee amantii Angiliikaan jedhamu hundeessuun namoonni hundi bilisaan akka hordofan taasiste jechuudha. Kun hundi kaka'umsa maaliiti? Riiformeeshiniin kun kan taasifamaa jiru amantii kaatolikii keessatti abbaa irrummaa hooggantoota amantichaan gaggeeffamu fi saamicha qabeenyaa yookiin immoo horii qabeenya horachuuf dhiibbaa san taasisan irraa kan ka'e akka kana ta'e jechuudha. Walumaa galatti amantiin kiristaanaa olitti eeraman kunneen damee amantii kiristaanaa pirootestaantii yookiin pirootestaant kiristiyaan riiliijin jedhamuun beekamu jechuudha. Warreen amma walitti eerre kan Maartiin Luuter King hundeesse, kan Joon Kalviin hundeessee fi kan giiftiin Ingilizii Elizaabeet hundeessite kunneen amantii pirootestaantii jedhamuun beekamu jechuudha. Sosochiin haaromsaa fi madduun yaada haaraa bu'aawwan hedduu qaba jechuudha. Innis hundaa'uu damee amantii kiristaanaaf bu'uura ka ta'e akkasumas dabalata dagaagina barnoota ammayyaafis immoo daandii mataasaa akka saaqee ture jechuudha. Inni dabraan sochii faallaa haaromsaa kanas akkuma haaromsi waan gaarii qabatee dhufe faallaan haaromsaas immoo dhiibbaa mataasaa yookiin immoo kaawuntar riiformeeshin kan jennus tureera jechuudha. Sosochiin faallaa haaromsaa yookiin mormitoota jijjiirama haaromsaa keessoo amantii kaatolikii jedhamuun beekama jechuudha. Amantii kaatolikii keessa ta'anii maal godhu isaan kun sosochii faallaa haaromsaa yookiin immoo mormitoota jijjiirama haaromsa keessoo amantii jedhamuun beekamu jechuudha. Amantii kaatolikii irratti mormii fi qeeqni adda addaa waan baay'ateef hordoftoonni amantii kana adeemsa keessoo amantichaa fooyyessuuf karoorfatan jechuudha. Isa Maartiin Luuter fa'aa amantii adda ba'anii haaraa hundeessan, warri kun immoo achuma keessa taa'uudhaan warra riiformii sana yookiin immoo Maartiin fa'aatiin mormuudhaan amantii isa kan keenyaan hin fooyyessina jechuudha. Amantii kaatolikii keessa taa'uun kanneen dhiibbaa geessisaa turanidha jechuudha. Yookiin amanticha rakkoo achi keessa jiru furuuf kanneen sochii taasisaa jiran turan jechuudha. Kaayyoon ijoo sochii faallaa haaromsaa yookiin qabxiilee gurguddoo gareen haaromsaa qeeqan adda baafachuun irratti hojjechuun kan xiyyeeffatedha jechuudha. Inni kunis dabalataan karaa hundaan garee yaada haaromsaa irratti amantii kaatolikii irratti xiyyeeffatu hunda qolachuu ture jechuudha. Yaada amantii kaatolikiitti quba qabsiisu hunda irratti maal gochaa turanii? Mormii kaasaa turanii jechuudha. Akkasumas hawaasa hordoftoota amantii kaatolikii barsiisuun gara dhaabbilee amantii biraatti akka hin madaqne ittisuu irratti xiyyeeffatanii ture jechuudha. Namni gara amantii isaanii dhiisee iddoo biraa akka hin deemne tiksuutti bobba'anii jechuudha. Kanaaf sochiin faallaa haaromsaa duula karaa keessaa fi alaatiin taasifamaa akka turedha jechuudha. Gareen haaromsa balleessuuf jecha yookiin riiformeeshinii dhabamsiisuuf jecha amantiin kaatolikii Roomaa sochiilee adda addaa fi tarkaanfilee hedduu fudhatee jira jechuudha. Gareen kana balleessuuf qophaa'e amanticha keessa jiru sochii hedduu yookiin murtoo hedduu fudhataati ture jechuudha. Tarkaanfiin inni jalqabaas maatii saba Iyesuus yookiin The Society of Jesus jedhamuun hundeessuun sochii adda addaa taasisaa turan jechuudha. Keessoo isaaniitti kana uumuudhaan yookiin immoo maatii saba Iyesuus kan jedhamu kana hundeessuun dhiibbaa uumuu yaalaniiru jechuudha. Inni lammaffaan immoo geggeessitoonni amantii kaatolikii duraanii kan duraan turanii yookiin saamtota kan jedhaman jijjiiruu fi kan uummata biratti fudhatama qaban muuduun itti fufe jechuudha. Inni sadaffaan walgahii gurguddaa akka addunyaatti geggeeffamuu fi walgahii kanarratti garee haaromsaa fi amanticha qeeqan balaaleffachuun isaan ijoo ture jechuudha.
Maatiin saba Iyyesuus bara 1534 biyya Ispeen keessatti nama Igantaayyaas Loyoolaa jedhamu kan durfamu ture jechuudha. Maatii saba Iyyesuus warri turan sun yookiin immoo amantii kaatolikii keessa ta'anii kanneen dhiibbaa geessisaa turan keessaa tokko maatii Ignaatiyos Loyoolaa jedhamuun beekaman ture yookiin isaan kan durfamu ture jechuudha. Kaayyoon hundeeffama maatii saba Iyyesuus biyyoota adda addaa irra deemuun amantii kaatolikii barsiisuu fi garee haaromsaa dhabamsiisuudha jechuudha. Garee haaromsaa yookiin riiformeeshiniif qophaa'e kan dhabamsiisuun isa ijoo isaanii ture jechuudha. Haaluma kanaan jaarraa 16ffaa keessa gareen maatii saba Iyyesuus jedhaman ardiilee akka Eeshiyaa fi Awurooppaa, Ameerikaa fi Afrikaatti babal'achaa turaniiru jechuudha. Maal gochuuf? Amantii kaatolikii babal'isuuf kasocho'aa turanidha jechuudha. Gareen faallaa haaromsaa kanneen keessaa gareen tokko naannoo bara 1557 hanga bara 1665tti gara biyya Itoophiyaa har'aa kanatti dhufanii mootii Susaaniyoos amantii kaatolikii akka fudhatuuf dhiibbaa taasisanii turan jechuudha. Maatiin saba Iyyesuus jedhaman kun yeroo sanatti kan turan gara Itoophiyaa dhufuudhaan mootii Itoophiyaa yeroo sana ture Susaaniyoosiin amantii kana fudhachiisuuf dhiibbaa taasisaa turaniiru jechuudha. Sababa kanaan walitti bu'iinsi guddaan Gondar keessatti uumameera jechuudha. Waldhabdee kana tasgabbeessuuf jecha mootiin Faasiliidas Soosiniyoositti aanee aangoo qabatee garee faallaa haaromsaa warra Awurooppaa biyya keessaa ari'uu danda'eera jechuudha. Mootiin Susaaniyoositti aansee aangoo fudhate Faasiliidasidha jechuudha. Faasiliidas immoo maal taasise jechuudha? Gareewwan haaromsaa warra Awurooppaa ari'uu danda'eera jechuudha biyya keessa. Booda irra hariiroo biyyoota alaa waliin ture dhiisuun labsii haaraa hariiroo maleessa yookiin closed poolisii jaarraa tokko ol ture labsee jira jechuudha. Walitti dhufeenya kamiyyuu biyyoota kamii wajjin gochuu dhiisee ture jechuudha. Bifuma kanaan biyyattii jaarraa tokkoo fi isaa ol hariiroo siyaas diinagdee Awurooppaa waliin qabdu adda kutee jira jechuudha. Mootiin Itoophiyaa yeroo sana bulchaa ture Faasiliidas. Kabajamtoota barattoota wayitii amma 4.1 fi 4.2 asirratti xumurree jirra. Isa itti aanu irratti yookiin paartii kutaa itti aanu irratti 4.3 warraaqsa indastirii kan jedhu qabannee dhiyaanna. Yaada qabdan, qeeqa qabdan, komii qabdan toora koomentii keenya irratti nu barreessaa. Peejii kana akka nuti maxxansa keenya irra deddeebinee isiniif gadhiifnuuf immoo laayik, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa.